እርጅና እየመጣ ስለሆነ ትንሽ አንተ ትግራይ ከኒ ቲፒኤልኤፍ ምትከንዲደ ሶባ የሮ ሰንት ቲፒኤልኤፍ ደደብዱ ቱርቴ ሞአምቴ ቱርቴ ትግራይ አማ ሱዳን ከዚ ሮኩኒ namni uummanni keenya akka yaadatuuf akkamitti eegale humna lama tokko humna raayyaa biyya Itoophiyaa keessa ture kan Suudaan keessatti UN jalatti mootummaa gamtoota jedhanitti nagaa eegsisuuf ramadamee turetu gaafa lolli Tigraay dhoomu makaa keessa lammiilee Tigraay yeroo baasan san jarri kun fincilee deeme tokko garee kana lammaffaa dargaggoota naannoo Walqaayit kanarraa gara Suudaan deemantu humna kana jaare. Amma akka mootummaan Itoophiyaa humni kun haa ba'u jedhee ibsa isaa baasu akka agartee beektaa. Maaltu ta'ee si fakkaate keessattuu Pretooriyaa booda gaafa lolli Tigraayis afaan baafatee waraana kana baasin jenneen dhiibbaa dippiloomaasii hin goone dhiibbaa miidiyaas hin goone badiidha kun lammaffaa maaliif kan godhin gaafa keessattuu eega Pretooriyaa booda amma bara hedduu keessa deemuun barbaadu malee badii seenaan dhiifama hin gooneeftu raawwatame biyya sanitti waliigalteen Pretooriyaa eega godhan waliigalteen Pretooriyaa maal jedha humni Tigraay rakkoo siyaasaa furame humni Tigraay waraanni Tigraay jechuudha. Gariin garee qe'eetti gala gariin gara raayyaa ittisa biyyaatti makama. Waraanni Tigraay akka hiikanne TPLF kan dide soba. Yeroo sanitti TPLF dadhabduu turte mo'amtee turte. Kana jiraanonni naasobsiisan yoo rasaasisanii turan. Harki isaanii micciiramee mallatteessa walii galteessan. Maaliif hiikkachiisu dide? Because he miscalculated. Maal miscalculate godhe? Waliigaltee Pretooriyaa keessa Isaayyaas waan hambiseefi maaliif amma sitti fayyada akkuma bara nuufi namni hunda godhu kana sitti fayyadame ati qorqoorroo dhageessi darbuu san Isaayyaas akkasumatti darba jeet okay amma gabaatu hin barbaadu warri Tigraay warri isaan wal jibbuu amma immoo akkuma kaleessa Eertiraa qabadhee Tigraay rukutetti amma immoo waraanni Tigraay kana qabadhee dhayaa jeet waraanni Tigraay ka Sudaan keessa jirus ka Tigraay keessa jirus akka ni kanne godhe ijji tokko siimu meeshaan gurguddaan ala tokko fakkeessuudhaaf kennan san hayyama Abiyyiin achuma keessatti hafe. Amma eenyutu quba qabu barbaadan. Pretooriyaa booda waraanni sun hagalu jedhame buraan diduu hin danda'u ture. Hin eegarseedha. Yeroo takkitti isaan gaafate yoomi ji'a muraasa dura yeroo Geetaachoo fi Reedwaan Poort Sudaan dhaqanidha. Gaafasitti gargaarsi inni Haametiidhaaf kennu samii dhaqeera. Buraan maal jeen ofirraa hin ari'aa atillee Haametii gargaaruu dhiisii jeen. Simple. Annan baasa atillee Haametii gargaaruu dhiisii. Abii kana gochuu nama danda'a ture. Abbaa guddaan isaa Abu Dhaabii jiru garuu akkam taatee jedheen eessa ejjattee jedheen. Yusi hariiroon nuti walabummaa keenya dabarsineet mixiitii Imireetiif kennine yookaan jedhu this is it. Burhaan waan laafaa jedheen nan baasaa jedheen yoo baasallee maal hajaa keessan qabu. Annan baasaa ati meeshaan dirree xayyaaraa keetiin akka hin dhaqne dhaabii jedheen. Nan dhaabennaan Imireetiin dhaabu jetteen. Burhaanii fi MBC Binzaar jidduudhaaf filachuu qaba. Humna guddaa kanarra qabu. Kan isa bitatee isa oofaa jiru Binzaar waan ta'eef Burhaaniin dhiisee Binzaar hordofuu itti fufee jechuudha. Kanaaf ani immoo kan godhe it was our miscalculation jalqaba walabummaa keenya dabarsinee biyya biraatiif kennine walabummaa jechuun maal beektaa? Aangoo murtii biyyoolessaa dantaa biyyoolessaa qofa irratti hundaa'anii kennuuti. Dantaaf fedhii biyya biraa osoo hin ta'in dantaaf fedhii biyya keetii qofa irratti bu'uura godhattee waa murteessuu dandeenya walabummaan jechuun san. Abiy walabummaa kana fuudhee Imireetiif waan kenneef Burhaaniin walii galee kaampii san cufsiisee kan ofiisillee cufuu hin dandeenye jechuudha. Okay, Dansa gaafii dhuma tokkoon sii kaasuu barbaada Jawaar kanaa wal qabatee yeroo garagaraatti ni kaasta miidiyaa garagaraatti irratti illee kaastee jirtaan waliin illee kaasnee jirra yeroo garagaraatti namoonni baay'een dhimma kanaan wal qabatee komii guddaadha kan kaasan. Waliigaltee Pretooriyaa keessaa Isaayyaas hafuu qabu, Isaayyaas dagatamuu hin qabu ture, santu rakkoo guddaa fidee waan jedhu kaasa. Namoonni baay'een Isaayyaas nama biyya alaadha, Eertiraadha akka biyyaatti. Waliigaltee Pretooriyaa keessatti immoo kan waliigaltee irra gahamuu qabanis biyyoota mootummaa federaalaa fi humna warra Tigraayidha. Akkamitti Isaayyaas achi keessaa dhiisu dogoggora ture kanatu jeequmsa kaasee jettee dubbattaa. Suniyyuu dantaa biyyoolessaa yookiin immoo sovereignty daangaa biyyattiidha sarbuun ta'uu waan kana akkasitti fudhachuun kee akkamittidha kan ilaallamu waan jedhu kaasu. Maalidha deebiin keessatti? Daangaa biyyattii kan sarbame gaafa Isaayyaasiin rabbi jedhin haadha qabii jee natu affeeree seenee Isaayyaas humnaan cabsee seenuu isaatiif galata qabaa jedheera. Tokko kana. Itti dhukaafamee seene jedhanii kaasu isaan. Maal jedhani? Itti dhukaafamee seene itti dhukaafamnaan seenanii warra TPLF fitu misaa'ila itti dhukaasnaanii of ittisuudhaaf seenaniidha kan isaan jedhan.
booda san jijjiiranii jiranii utuu affeeree jedhanii bakka hedduu difeendii godhan yeroo warri addunyaa illee ni godhu. San booda deebina. Garuu waan tokko si kaasu. Maaliif affeeramuu qaba ture? Tiyoorii nagaa buusu. Complete resolution keessatti gaafa humnoonni adda addaa lola keessatti kan guutuu walii ba'aniif dantaa mataa ofii kaalkuleet godhu. Fakkeenyaaf Abiy humnoota Amaaraa humnoota Eertiraa ta'anii gara tokko turan. Abiyyis lola san keessatti waan hirmaateef aangoo isaa tursi hirmaate. Humnoonni Amaaraa lafa nurraa fudhatan jaarsan deeffachuudhaaf seenan. Eertiraan immoo aggaammii nageenyaa Tigraay irraa natti dhufa jettu ofirraa fashalsuuf seente. Akkanuma akkanaa miti. Intarastii qabu. So tiyoorii kana keessatti waan ilaaluu qabdu lolli tokko bifa amansiisaa sustainable bifa ta'een akka dhaabatu yoo barbaaddu taate humnoonni lola san keessatti hirmaatan cufti isaaniitu akkuma lolarraa waa buufachuudhaa itti seenan nagaarraallee waa buufachuu akka danda'an amansiisuu danda'uu qabda. They have to see peace dividend. Lola hoggaa seenan fakkeenyaaf warri Tigraay maal jedhan warri Eertiraa maal jedhan haleellaa Tigraay irraa nutti dhufu saniif Abiy jaalataniitti mita dhufan. Kanaaf dhufan maal amma reefu jettee itti dhukaafamnaan dhufanii jettee miti. Dhukaafamnaan seenaa jette. Amma afurtaatee ol lolteet afranuu dantaa adda addaa qaba jenne. Dantaaf seene. Gaafa nagaa buuftu dantaan sun eegsifamuu fi baannaan araarri sun akka carraatti osoo hin ta'in akka balaatti fudhatan. They will take the agreement not as an opportunity but as a threat. Osoo Eertiraan lola san keessatti hirmaachuu baatte affeeruu hin barbaachisu. Lola san keessatti eega hirmaatte yoo qaamota afur walolan keessaa shanis haa ta'u walolan keessaa gaafa araaraa hunda isaanii fiddee qorii san keessaa hundaafuu waa xiqqoo xiqqoo kutuu baannan warri alatti hafe sun they become spoilers jennaan warra jeequu jenna maaliifi araarri sun akka carraatti osoo hin ta'in akka balaatti waan laalaniif fudhatu jechuudha. This is the theory. Now qabatamaan haa fudhannu. Eertiraa fi Amaara keessaa hambisuu qofa miti Abiy kan godhe. Isaan keessaa hafuun shakkii sodaa mufii itti uume. Itti aansee maal godhe? Afaan wasaatti balaa meeqa fuudhee bara. Faranjii hoggaa argu. Tigiroota hoggaa argu. Jaarsa kan ammaa dhabama goona. Akkuma reefu siin jee inni jarri immoo dhaqanii himan. Haleellaa keellatti gaafa walitti isaan qabee yoo yaadatte. Yaaltaa adda isaa harkaan hunda isaanii. Amma dubbii biraa dhiisaatiif maayilawaa Naayiroobiin ture. Waliigalteen Naayiroobii waan Naayiroobiitu waliigalteen barreeffamin ture. Waliigalteen hin barreeffamin mootummaan Itoophiyaa dhiyeesse waan agarraa ol lollee fi dongorree kanaafuu kotta wal taanee diina waloo katee Isaayyaas garagalchinaadha. Kun osoo hin buliin Isaayyaas bira dhaqe. Duruu shakkeera maafan keessaa hafee guuza na yaammatte lolaaf guuza na yaammatte araaraaf keessaa naan bifte muftoo qaba. Borumta waliigaltee san immoo gaafati warruma kaleessa walii lolaanii turte san immoo ofitti qabdee hin dhoofnettuun sodaa keessa galee jechuudha. Baay'ee irraa miti yeroo sanitti Ameerikaanotaan Keeniyaanotaan qondaalota Itoophiyaatti kanin cichee wayii waachaa ture rabbi jedha dongora nuuf hinaa. Dongorri kun yeroo lammataaf uumame. Gaafa Eertiraa fi Abiy araaraman Tigraay keessaa hambisinaa jedhee hoggaan dubbadhu yaadatta. Tigraay keessaa hambisinaa don't make this a war pact. Any pact that excludes one or two of the participants is not a peace pact. It's not a peace agreement. It's a war pact. You are just rearranging. Namni keenya gadoo deebi'ee 2018 waan hin jechaa ture. Shoorri keenya shoorri mootummaa jiddu galeessaa kan ta'uu qabu Tigraay irraan tarkaanfatee Eertiraa wajjin araara buusuu qofa osoo hin taane araara waliigalaa akka ta'u araara kana keessatti mootummaan federaalaa mootummaan Tigraay fi mootummaan Eertiraa jiraachuu qabanii jechaa ture yeroo sana. Araara Itoophiyaatii fi araara Eertiraa jidduu Tigraay jiraachuu qabdii jechaa ture. Gaafsa maal jechaa turan beektaa? Tigraay naannoo Itoophiyaati. Waan mootummaan federaalaa jedhe fudhachuu malee maaltu siin ga'ee jechaa turan. Booddeen maal ta'e? Wal waraansa Tigraay ta'e. Amma waan ajjeette kana jedhan maal jechaa jiran? Eertiraan biyya alaati. Maal dhimma keenya keessaa galchee? Tokko duruu hiikan waliitiin nikaan Itoophiyaa fi Eertiraa adda haa ba'u malee kutota addaan hin guurranne wal keessa jijjiirra. San bira dabre immoo Abiy tarkaanfii lamaan tokko akkaataan inni araara Eertiraa fi Itoophiyaatti gochuudhaaf deeme lola Tigraay kan fide ture. Lammaffaa akkaataan inni Maqalee fi Finfinnee araarsuudhaaf itti deeme ammas ammoo Eertiraa kan dhiibe Eertiraa gara lolaa ኦሮሚያ ምን እየሆነ ነው አሁን? ኦሮሚያ ዳቋል እኮ የሚያሳዝነው ባለፈው ከነጋስ ንዋይ
የኦሮሞ ህዝብና ኦሮሚያ ውስጥ ያለ ህዝብ በሁለት መልኩ የተጎዳው። በአንድ ወገን አብይ በፈጠረው ጦርነት እየተወቀጠ ነው፣ እያለቀ ነው፣ እየረገፈ ነው። በሌላ ወገን ደግሞ አብይ ኦሮሞ ጉያ ውስጥ ተወሽቆ በኦሮሞ ህዝብ ከሌላው ጋር በሚያደርገው ግጭት ጠላት በየጎኑ አብስቶበታል። ሉክ ብዙ ሰው ማስታወስ ያለበት ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ጦርነት ከጀመረ አሁን ወደ 8ኛ ዓመቱ እየሄደ ያለው። ይሄ ጦርነት በምዕራብ ወለጋ ጫፍ አሶሳ ጫፍ አካባቢ ጀምሮ አሁን ኦሮሚያ ሙሉ በሙሉ አዳርሶ የደጋው አርሲ፣ የምዕራብ ሐረርጌ፣ አራቱ የሸዋ ዞኖች ወድመዋል። ህዝቡ ጦርነት ሰልችቶት ጦርነት አድቅቆት የቻለው ትንሽ ገንዘብ ያለው ጥሎ ወደ ከተማ ገብቷል። ገበሬው ግን ልጆቹን አጥቶ ንብረቱን አጥቶ በህይወት የተረፈው በፈጣሪ እጅ ነው ያለውና ኦፍ ኮርስ አይዘገብም፣ ኦፍ ኮርስ ሽፋን አያገኝም። ግን ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ሰፈሪንግ በነገራችን ላይ ሌላ ጊዜ በስፋት እንጫወታለን። ኦልሞስት አፓርታይድ አይነት አገዛዝ ነው ኦሮሚያ ውስጥ እየተደረገ ያለው። ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ህጎች ሌላ አካባቢ ያሉ በግብር እንዴት? እስቲ እሱን ንገረን። እኔ እኮ በጣም እሱን ነው ማወቅ የምፈልገው። በጣም ጥሩ። ለምሳሌ ከህዝብ የሚሰበሰበው ገንዘብ 17 የተለያዩ አይነት ስሞች ቡሳ ጎነፋ ከዋናው ግብር ውጪ ማለት ነው። የቡሳ ጎነፋ፣ የሚሊሻ ልብስ፣ የሚሊሻ ምግብ፣ የኮሪደር፣ የፓርቲ መስሪያ ቤት 17 አይነት መዋጮ ይሰበሰባል። ይሄ መዋጮ ግን የሚሰበሰበው በማባበል በማግባባት አይደለም። አልከፍልም ካልክ ትገደላለህ። ማአት ሰዎች ስለጥፍ ነበረ የሚሊሻ ገንዘብ መክፈል ስላልቻሉ፣ የፓርቲ መስሪያ ቤት መክፈል ስላልቻሉ መታሰር አይደለም የተገደሉ ማአት ሰዎች አሉ። ምዕራብ ሐረርጌ ላይ፣ አርሲ ላይ፣ ወለጋ ላይ አንድ እሱ። ሁለተኛ በኢኮኖሚ ላይ የገዢው ፓርቲ የፈጠረው ሞኖፖሊ አሁን የኦሮሚያ ሶቨሬን ፈንድ የሚል ፈጥረዋል። አዳማ ቢዝነስ ግሩፕ የሚል ፈጥረዋል። ይሄ እነ ሽመልስና እነ አብይ ከተወሰኑ ግብረ አበሮቻቸው ጋር ያቋቋሙት ድሮ ህዋት ላይ ኤፈርት ብለን ስንከሰው የነበረውን አሁን በየቦታው አቋቁመው ኮንስትራክሽን፣ የውጭና ገቢ ንግድ፣ ግብርና። ለምሳሌ አርሲና ባሌ ነው ታዲያ ትልቅ የእርሻ መሬት ያለው ኦሮሚያ ውስጥ አብዛኛውን መሬት ቡሳ ጎነፋ በሚል የህዝብ እርዳታ መሆኑ እኮ ነው ወስደውት የመንግስት እርሻንም የገበሬም እርሻ ወስደውት ህዝቡን አፈናቅለውታል። እየተባለ ያለው ይሄ እርሻ አሁን ለስሙ በመንግስት ተይዞ ከዛ በኋላ ለኤምሬት ተላልፎ የሚሰጥ ነው። እና ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ግድያው፣ እስሩ በግልጽ እኮ ነው። አይደል ነው ሰምተህ እንደሆነ ሽመልስ አንድ ጊዜ ቀርቦ መሬት ስናፈናቅል ለተለያየ ስራ ስናፈናቅል ካሳ የመክፈል ግዴታ የለብንም እና ሌላው አካባቢ ካለው የበለጠ ጭቆናው ኦሮሚያ ውስጥ እኮ ያሉ እስር ቤቶች በነገራችን ላይ ቅድም ለልደቱ ስለገሩ ነበር። ቢሾፍቱ ያለው የልደቱ የተወሰዱት ቤት አለ አይደል? የቶርቸር ቻምበር አድርገውታል። በትምህርት ቤቶች ኦሮሚያ ውስጥ አሁን ያለው we are not exaggerating ቴዲ በአያቴ የኃይለ ሥላሴ መንግስት ታገለ፣ አባቴ የደርግን ታገለ፣ እኔ ወያኔ ስታገል ነበር። በእነኛ ዘመን ሁሉ አሁን ኦሮሚያ ውስጥ ያለው አይነት መከራ የመንግስት ብልግና፣ እንደ መንግስት ትገደላለህ፣ እንደ ግለሰብ ትዘረፋለህ፣ እንደ ትዋረዳለህና ኦሮሚያ ውስጥ ያለው እኮ I don't know how to explain, it is totally different። ደቡብ ውስጥ ጭቆና አለ፣ አፈና አለ። ግን እንደዚህ አይነት መዳፈርና ምክንያቱም አስቀድሞ የተናገሩት ነገር ስለሆነ ኦሮሚያን ረግጠን ከገዛም በኋላ ሌላውን ኦሮሚያ ላይ ቆመን ሌላውን መከላከል፣ ኦሮሚያን ረግጦ የመስበር ሌላውን ደግሞ በተቻለ መጠን የመከላከል ስራ ነው የምንሰራው ብሎ ስለሄዱ ኦሮሚያ ላይ በጣም ከፍተኛ የማድቀቅና የማውደም ስራ ነው የሰሩት። ኦኬ አሁን የማይመጣጠንልኝ እኮ መሰለ ይሄ እንደሚሆን ገምታለሁ። እውነት ለመናገር በብዙ መልኩ የሚወጡ ሪፖርቶችን ለመከታተል ሞክራለሁኝ። የሚጻፉ ነገሮችንም ሰዎችንም ለመጠየቅ የሆነ አንደርስታንዲንግ እንዲኖረኝ እሞክራለሁ። ግን በዚህ ደረጃ እየተቀጠቀጠ ያለ ህዝብ ህመሙ ሊቁን ለምን በዛ ልክ በፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ አክቲቭ አላደረገውም? እንግዲህ በአሰርሽኑ የምትስማማ ከሆነ ማለት ነው። ምንድነው የነካው ታዲያ ኢሊቱ? ለምንድን ነው በዚህ ልክ ያለውን የህዝብ ስቃይ ከዚህ በፊት በጣም አክቲቭ የነበረ በጣም የተደራጀ የነበረ ከፍተኛ ድምጽ የነበረው ነው ለዓለም ህብረተሰብ ይሄ እንዲታወቅ ለማድረግ ሚዲያዎች እንዲዘግቡት ለማድረግ
ሌሎች ኢትዮጵያውያን ይሄን እንዲያውቁት ለማድረግ በጣም የተዳከመ አይመስልም? ምንድነው ምክንያቱ? የተለያዩ ምክንያቶችን ብዙ ምክንያቶችን መደርደር እንችላለን። ዋና ዋናዎቹን ብቻ ልጥቀስልህ። አንደኛ የሙቭመንት ኤግዞስሽን፣ ላለፉት 50 ፕላስ ዓመታት ትግል ውስጥ የቆየ ህዝብ ነው። ኤግዞስት አደረገ። የትግል ሲራዘም ኤግዞስት፣ አሁን ትግራይ ውስጥም እያየው ነው። በራችን ላይ ትግራይ ውስጥም ኤግዞስሽን እየመጣ ነው። ይሄ ትግል ውስጥ ስትቆይ ህዝብ ትግል ትታገልና ለውጥ ታመጣለህ። ያ ለውጥ ግን የምትፈልገውን ፍሬ አላፈራ ሲል ተስፋ የመቁረጥና በቃ እጅ መስጠት ስርዓቱን ስለወደድከው ሳይሆን ኤግዞስትድ የመሆን የመዳከም የመሰላቸት ነገር አንድ አለ። ሁለተኛ የኦሮሞ ትግል ከሌላ ወገን በመጡ ገዢ ቡድኖች ላይ የተቀረጸ ነበር ለረጅም ጊዜ። አሁን ካብራኩ የወጡ ሰዎች ስልጣን በመያዛቸው ክፍፍል ፈጥሯል። ምን አይነት ክፍፍል ፈጠረ? አንደኛ አሁን ኦሮሞ በሁለት ቦታ ብቻ ነው የተከፈለው፣ የሚበላና የሚበላ። ከአብይ ጋር ተለጥፎ ሀገር የሚዘርፍ እና በእነ አብይ የሚዘረፍ የሚገደል የሚበላ። the division is only two between the haves and the have-nots. አሁን haves የምንላቸው እየበሉ ያሉትም እየተበሉ ያሉትም ለመታገል ትንሽ የሚያስቸግራቸው ነገር አለ። ሌላው ኤሊት መረዳት አለበት። ምንድነው? በአንድ ወገን ቅድም ያልኩህ ኤግዞሽን አለ። በሁለተኛው ግን ለውጥ ቢመጣ ነገሮች ይሻሻላሉ ወይስ ይባባዛሉ የሚል ክርክር አለ። ይሄ ስቴት በእኛ ስም ነው ይሄ ሰውዬ ስልጣን ላይ ያለው። ይሄ ሰውዬ ቢወገድ ይቺ ሀገር በእኛ ስም መፍረሷ ነው ወይ? are things going to be better or worse? አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ከሌሎች እየታገሉ ያሉ ኃይሎች በተሳሳተ መልኩ አብይን ከኦሮሞ ጋር አያይዘው ሲያደርጉ የነበረው አሁን እንኳን የተሻሻለ መጥቷል። ባለፈው አንድ አመት ሲያደርጉ የነበረው ዘመቻ አብይ ከፍተኛ ገንዘብ አፍስሶ ከሚያደርገው እኔ የኦሮሞ መንግስት ነኝ እኔ ከሄድኩ ይበሏቸዋል ከሚለው ጋር ተመጋግቦ የተወሰነውን ኤሊት አብይን እንዲደግፍ ሳይሆን አትሊስት ሽንጡን ወጥሮ እንዳይታገል አድርጎታል። ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው የሙቭመንት ኤግዞሽን አለ። ሌላው ደግሞ uncertainty about the future። ቀጥሎ የሚመጣው አንደኛ አገባ በስማችን ይፈርሳል ወይ? ይሄን ስልህ ስርዓት ውስጥ ያሉ ጀነራሎቹ ሚኒስቴሮቹ ይሄ የዚህ ሰውዬ እብደት ኦሮሞንም ኢትዮጵያንም ለአገደጋ እያደረሰ መሆኑ ኮንሰንሰስ አለ ኦሮሞ ስም ይገርም። ግን ወጥረን ብንታገል አንድ ሀገር ይፈርሳል ወይ? ሁለተኛ ይሄ ከሌላው ቦታ የሚደረገው ፕሮፓጋንዳ መጥቶ የባሰ ያጫርሰናል ወይ የሚል ስለ ወደፊት የመስጋት የመጠራጠር ሁኔታ ነው የሚታየው።